Aadaa uummata Oromoo keessatti fardi kabajaa fi iddoo guddaa kan qabu yoo ta'u, aadaa saba kanaa daran cimsuuf Yuunivarsiitiin Salaalee Feestivaala Fardeenii guyyaa kaleessaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaaleetti qopheesse. Akka aadaa Oromootti fardi iddoo guddaa waan qabuuf kunuunsa addaa fardaaf taasisuun yeroo dirree itti gugsan deemamus taphoonni garaagaraa jiraachuu himu namoonni garmaama fardaa irratti argannee dubbifne obbo Bayyanaa Raggaasaa fi obbo Alamuu Kabbee. Farda nuti akka aadaa Oromootti fardi gorbootitti tolfamaa. Nyaanni isaa gorboon akkuma gabataa namni itti nyaatutti tolfamee fi bakki inni ciisu bakki inni jaajjee nyaatu tolfamee fi fardi jaalala guddaa qaba. Akka aadaa Oromoo keenyatti fardi kabaja guddaa qaba. Akka ilmoo isaatitti akka ilma laalutti ilaalla. Dirreetti gusii taphannu wantaa qabanneet waraana qabanneet lama lamaan afuriin ariinee taphanna. Wal ariina wantaa qabanne aadatu jira sirna durii. Fardi kan barbaadameef aadaadhaa fi kaachisanii jalaa ba'u, kaachisanii dhaqqabu kanaaf akkasitti taphan. Kaayyoon feestivaala Fardeen Salaalee Yuunivarsiitii Salaaleetiin qophaa'e kun seenaa fi aadaan uummata Oromoo cimee akka itti fufuu fi aadaa saba Oromoo madda galii turizimii taasisuudha jedhu itti gaafatamtuun waajjira aadaaf turizimii godina Shawaa Kaabaa aadde Meeroon Makonnunii fi itti aanaan pirezidaantii Yuunivarsiitii Salaalee obbo Addunyaa Makonnin. Feestivaalli gugsii fardaa kun kaayyoo lama of keessaa qaba. Inni tokkoffaan seenaa uummanni Oromoo Salaalee keessumattuu gootonni Salaaleetii fi faradoon Salaalee ijaarsa biyyaa keessatti qaban beeksisuudhaaf sagantaan akkasii baay'ee barbaachisoo waan ta'eef. Inni lammaffaan seenaa uummanni Salaalee qabu kana madda turizimii taasisuudhaaf asumaanis beeksisuudhaaf turistoonni biyya keessaas biyya alaas guyyaa sagantaa kanaa dhufanii daawwatanii madda galii turizimii akka ta'uuf. Egaa feestivaaliin kun qophiinsaa yeroo afuraffaadhaaf sababni itti qophaa'ee fi fardi aadaa Salaalee keessatti iddoo guddaa qaba. Inni kun immoo irraanfatamaa jira jechuudha yeroo ammaa kana sababa adda addaatiin. Kanaaf yuunivarsiitiin immoo aadaa uummataa kan kufe kana kaasuu waan irra jiruuf aadaan fardaa Salaalee keessatti iddoo guddaa waan qabuuf jechuudha. Isa kana gara fuulduraa feestivaalii itti galiin argamu turizimiin itti dhufee ilaalu iddoo guddaa akka qabatu gochuudhaaf jechuudha. Aadaan uummata Oromoo akka hin dagatamneef feestivaala gugsii fardaa kana iddoo hundumatti cimee akka itti fufu taasisuuf irratti hojjetamaa jiraachuunis himameera. Seenaa uummata godina kanaa beeksisuu keessatti gahee waan qabnuuf carraa kanaanis fayyadamnee aadaa uummata kanaa beeksisuudhaaf jedhamee itti sagantaan kun kan qophaa'ee jiru. Uummanni akka aadaa isaan irraanfanne akka waa'ee fardaa kana sirriitti beekee dhaloonni dhufu kana dura abbootiin keenya ittiin duula deemanii, ittiin cidha deemanii, ittiin bo'aa deemanii dhimma Oromoon hojjetu keessatti iddoo hundattuu fardi iddoo guddaa qaba jechuudha. Sirna gadaa keessattis fardaan waamama, farda akka ijoollee isaatti akka mucaa isaatiitti ilaala jechuudha Oromoon. Abbaa daamaa, abbaa gurraacha, abbaa bulloo jedhamee ittiin wal waama. Inni kun yeroo ammaa kana irraanfatamaa jira jechuudha. Isa kana ol kaasuudhaaf uummanni keenya aadaa irraanfatame kana dhaloonni amma dhufu kun sirriitti akka kunuunfatu akka darbe kana beekee kan dhufu immoo sirriitti itti fufsiisudha. Karaa biraa immoo yuunivarsiitiin qorannoo adeemsisaa jechuudha. Itti aanaan hoogganaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa gama isaaniin kaayyoo feestivaala fardeen kanaa yoo dubbatan aadaa kaleessa uummanni Oromoo qabu daran cimsuuf beeksisuudha jedhan. Kaayyoon guddaan aadaa ganamaa uummanni Oromoo qabu attachmentii uummanni Oromoo farda wajjin qabu jabeessuudha. Egaa yeroo lolaa keessattuu fardeen Salaalee seenaa guddaadha kan isaan qabani. Adwaan seenaa dhiyeenyaati. Seenaa kana keessatti fardeen Salaalee gumaachisaan ba'an guddaadha. Seenaa isaanii kana dhaadheessuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanarra darbee feestivaalli fardaa kun yeroo ammaa kana oomisha jennaanii oomisha turizimii guddaa ta'eeti kan inni jiru. Gara fuulduraattis aadaa feestivaala gugsii fardeenii kana godinaalee Oromiyaa hundatti babal'isuun madda galii turizimiif akka oolu dubbatu obbo Hundee Kabbadaa. Jalqabbiin amma jiru bareeda. Haa ta'uutii godinaalee muraasa qofa irratti rarra'eeti kan jiru. Godinaaleen Oromiyaa bakki fardi itti dhabame hin jiru. Godinaaleen keenya hundi isaanii fakkeenyummaa asitti argaa jirru kana fudhachuudhaan isaanis aadaa kana deebisuun aadaa kana babal'isuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaas gahee guddaa qaba. Gara fuulduraattis feestivaalota akkanaa kan oomisha turizimii godhamee babal'atee turistiin hedduun lakkoofsaan baay'ee ta'an biyya alaa biyya keessaa dhufanii akka daawwatan gochuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Kana caalatti deemna jechuudha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Salaalee Dr. Gannanaa Gofee uummanni Oromoo aadaa fardaan waan beekamuuf Yuunivarsiitiin Salaalees aadaa kana guddisuuf ciminaan hojjechaa jiraachuu eeruun feestivaala gugsii fardeenii kana caala babal'isuuf ni hojjannas jedhaniiru.